فيديو كان تربي لما دورا ورابي أسوأ مبارك في أيون وللولين دورا ورابي أكو مغرتي سايدون أيودا فرارتك ألباتي غوري أشرا ودچاني أنس في فنرا أدامتي قديبي ويا مراسة بودا أدام قديبي أچتي أيو نانو منسانتي ورابي چورا يورو سنتي ميموري نجلا بدي أمان تنا ميموري أركي فيديو كان أركي اسنف قد إسو دفتر كامي مالي في فيديو كوني باية غرانا مراري حال gartee ammaan tana ayyuudhaa fi mubeen keessa jiran gammachuu akka gartee ammaan tana viidiyoo gubbaa obboleessi ayyuudhaa eegaa mubaarak tume booda gammachuu akka dursan hin qabanii garuu ayyuu fi mubaarak walitti aarsinee jirra amma gaa viidiyoon kun viidiyoo gartee duran waraabamee jiru ammaan tana walitti aaramanillee garuu akka dursanitti gammachuu fayyaa guutuu hin qabanii asumaanuu gartee walitti hafayyisu qalbii qulqulluun jaati du'aa godhaa fi viidiyoo hanga dhumatti daawwadhame. Shayxaanni hojiin qabu hojiin shayxaana guddoon nama walitti buusuu nama wallalchiisuu bakka hojiin isaa kana jechuudha. Akkasii mee viidiyoo waliin daawwanname. Anuu viidiyoo kana daawwachuudhaaf hojjetu kan cinqamaa jira. Mee viidiyoo kana wajjin daawwannu guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortiyaa subra hundi keessan bakkuma jirtan nagayni rabbi isin barakaatu. Arrantana adaman jira safara juufaan jira. Adama dhufee osoo na juufaan dubbisne hin deemu jetuman. As gore isti ayyuun dhufa jirti waan takka takka hojuman taphachuuf hin as dhufe saniif hanga dhumatti login turaadhaaf viidiyoo laak share godhaa namoonni gartiyaa subra subscribe godhan maaliin ta'in subscribe godhaati maayitaadha hanga dhumatti login turaadha waan isin jettu ani taphachuudhaan jaaladha hanga dhumatti login turaa guys. Jireenya akkams qabatee jira inni akkamsti jira. Ayyuu Yaasi. Akkam jirtun? Yaaso. Fayyaadha. An sawye. Maal si goota? Nagami. Akkanumatti wakii mababba'u jira. Nagami. Nagami. Ayyuu. Nagaa. Akkami? Fayyaa. Waa. Maal goota ganda keenya? Dhufe gaa ansi jalaan fubar. Ansi jalaan fubar. Maal? Bakka hunda si jalaan deema. Ati maal si goota? Ana akkasumatti jira mire. Aboorisi gaa. Hayi. Wajji guddinni hiriyaadha barnuuti kanuma dhufuuma qabna nuti. Wakii maba'uudhaaf akkasumatti deddeemuu jirra. Akkasii. Ani immoo safara keessan dhufe adaamaa dhufe beektaa? Safara ayyuufaa dhufeetuman osoo ayyuun dubbisne hin deemu jee as dhufe beektaa? Akkami garuu deebuu jirta ayyuu biratti. Anis garuu dhis gaama amma garuu ati maal si goota? Maal goota maal yoo? Ani akkuma hiriyaa bira dhufu ayyuu wajjin guddaniiti ijoollee naannoo tokkooti ijoollee safara tokkooti namni kamuu ni beeka. Ijoollee naannoo tokkooti namni kamiyyuu nu beeka. Akkasumatti wal argineetuma bunumaaf shaayii waliin jenneeti. Isiilleen akkam mukoine illee yeroo mukaa'us akkanuma dabarsina nuti yeroo. Wal bu'aarsanii jechuudha. Akkas. Sayyaanoo qubasin qabuun akkatti jirtu. Inni rakkoon qabu waan saayiduu irraa waa ookatu tokko illee. Saayid wajjin baatu sayya wajjin baatu. Jechuun bilbillee amma wakii akka ba'aa jirrullee amma dhiyoo. Ayyuu dhiisi. Dubbii fiduu jirta. Ati ani maal ani jalqaba ani gaafa uftu gaafa hunda bakka anaaf saayiduu moololchistee ni dandeecha lakki yaasinuu. Lakki miti rooti anuma osoo san hin ta'in jechuun inni maal si godhaa? Hai. Marrakoo qaba waliin guddanni nama biyya tokkooti nama ganda tokkooti wakii hoobaani marrakoo qaba. Saayidoo ati hiriyaatee wajjin deemtee hin beektu ijoollee wajjin guddattee wajjin dhugaan jiru tokko maaliidha sitti fakkaate amma wanti aan dhoksuullee hin dandeenye maatiin keenyas baay'een isaanii kan beekan maaliidha akkanaan ayyuu jaalachaa turedha. Akka caarraa ta'ee immoo hin milkoofne inni sun. Milkoofne immoo gara hiriyyummaatti geeddarta beekte yeroo wajjin deemuu qabda taayimiileen akkasitti ajajaa walloltee gargar baatee danafuu sanirraa akkas friendly wajjin deemtee waan tokko yaada wal jijjiiruun wanta jiruuf jireenya kanarratti waliin dubbachuu waanuma jiruudha. Ati gara biraatti otoo fudhatu baattee baay'ee gaariidha. Amma sayyaan otoo viidiyoo kana arge maal jechuu danda'a amma? Is my best, is my friend. Maal akkamitti na fudhachuu danda'a? Ati immoo akkanatti fudhachuu hin qabdu jechuun utunu kana yaanne maaliif ol argina? Jechuun ani amma wanta saayidoo wajjin adda na baasu tokko osoo ta'e maaliifan godha? Ani jechuun inni saayidoodhaaf jedhee ana isoo osoo hin ta'in anatu saayidoodhaaf jecha isa dhiisa beekte. Akkasii? Ani saayidoodhaaf wanta ta'e hunda aarsaa ta'e hunda nan kafala. Saayidoodhaaf wanta dhiisuu qabu keessaa hoo jiraatu wanta hunda illee dhiisuu nan danda'a. Waa mara? Waa mara nan dhiisa saayidoodhaaf. Waan xiqqishuudha. Hanga lubbuu kiyya irratti faradutti hanga nabseen kiyya summii dhugee duutti. Aera. Kana dhiisuun immoo anaaf salphaadha bani. Okay. Abshir. Kana booda garuu summuu dhugin. Tole. Amma garuu badawee maaliif akkatti uffata yeroo Saidoon jiru yeroo dabre uffata sibiilota irraa Hararirraa Saidoon uffata baay'ee sibiiti. Beeka.
Arama katte dhufte garuu. Marra koo qaba. Achaatu iyyuu na ajaa'iba jirta. Amma yeroo baay'ee natti himti baay'ee. Akkaatii Finfinnee irraa kaatee dhuftu guyyaa darbe dhuftee yaadaati ka pirankii ishee gootisan argeen jira viidiyoo kan keessa argeen jira. Plus isiillee na himtee jirti. Har'allee immoo deebitee dhufte. Dhufuun kee rakkoo hin qabu ati kottu. Adaamaadhaa biyya keetii akka barbaadde dhufuu mirga qabda. Isa miti gaafiin kiyya. Ani baay'ee makana ajaa'ibu jechuudha. Safara dirasii maa dhufte ati? Atuun gaafatame. Jechuun ani asin darbara fagoon turre. Maal gocha ne? Lakki yaadni kee maalidha? Ati maal feetaa? Bakka ani beektaa ni jira mire. Ayyuu yeroo hundi dhufee ijaan harkuun fedha beektaa. Lakki ani waan se inni hin kolfisiisu seriously kolfa miti kun. Ani yeroo baay'ee ayyuu dhugaan Adaamaa dhufee ayyuu harkuun fedha beektaa. Maaliif? Maal? Bakka yookaan akkana kaba. Yookaan immoo gartee waa. Bakka jookii bakka xamuun ati amma akki gootu kaballaa kan kee kana kafali. Balchiiseeti yoo feete jechuudha. Maallaqa baastee of kabalchiisuun dandeetta garuu. Anu gaawaa qaba baay'ee. Itti yaaddeerta garuu. Jechuun gaafuma Adaamaa dhuftu bilbiltee ayyuu akkana iddoo akkanatti tola arginu ayyuu akkana naan jette toleesh. Har'a immoo siruma ganda mana maamana seentu isa siyaafee bara. Maamana keenya balbala rukutaa. Seenee bara gwaadhaam seenee malee seenee jira. Ayyuu ani bara keessanii ati teenya. Ani mana keessa yoon mana keessa galee maal qofa? Abachaan amma otoo ammati Saayidoo wajjin hiriyaadhaami. Hiriyaadhaami ati. Hiriyaadhee. Roon bilbilee toleessee maal gootaati? Isatti immoo maal jettan? Amma battaluma kanatti otootti bilbilchiisee ani si bira achi deemee viidiyoo san argeera baay'ee haarii baay'isoo yaanatu tasgabbeessee malee jechuudha. Sababni inni kana hojjetuuf maalidha jedhee yeroo darbee jechuudha. Dhuftee guyyaa darbees immoo beellamtee waan hayyamsiisu bara. Hayyamsiise kottu na bira. Saydillee laala jira. No way aguma barbaadee hayyamsiise. Otoon itti mee ammoo jechuu danda'a. Atummaanuu maatiin ta'e inni maanuu viidiyoo harku malee. Anam muka yaani keessa naagalaa jiru. Asumatti maa wal morkitu. Isa miti bara. Ammaati maaliif dhufte qoy dhimmi kee maal? Ani si barayo. Ani fuuluma kee ilaalu dhufee saal godhu dhufee. Garuu isa hojii baatee isa yaadii. Afachi nuti amma nuti akkas godhe amma fuula isiillee yoo ilaaluu barbaadde anuma bilbiliyaati. Waraabeensi ergaan guyyaa waan. Ati bilbili. Eenyu. Asii maaf. Ati maalis bira gootee. Maallaqan baasii irra deddeebitee dhufte. Magaalaa kana jechuudha. Tuffiidhaa sanatti fakkaate yeroo tokko immoo safara dhuftaa iyyuu amma kunoo naannoo isiin jirtu dhuftee si ilaalaa jetta. Abbaan manaa ishiitu akkas dhimmamee isiin ilaalle hiriyyaan isii wajjin guddatee iyyuu akkas inuma keessa tartee isii ilaaluu kan kilaaleen dhimma kiyyaa miti uumaa wanti nagalchu tokko hin jiru. Isa hundarra ceetee ati maal gochuu isii wajjin deemta? Gaafii akkamiiti? Shuf. Mucayyoo sana gartee fuunee jirra bara. Amma fuunee jirra miti nuti fuunee. Saayidootu na fuudhee. Egaa Saayidoon fuudhee jira bara. Jechuun amma qalbeetti godhatee jira. Jechuun ni jira miti. Ani bara abbaa manaa godhachuufamu. Egaa ati qoodil maa jechuun ati bara nama biraa qabdu amma anaafsi ati hiriyaa Saayidooti miti hiriyaa Saayidooti ani immoo haadha manaa Saayidoof ta'uuf deemaan jira. Ma ati eenyu waan taateef ati maalii kiyya uftee fuula koo ilaaltee laaqana nooliin kan nyaattu ati eenyu? Jechuun sababni kee maalidha? Yoon si fuudhu baadhallee obboleettiyaa jaartii obboleessa kiyyaati. Maal rakkoo qaba yoo laaqana hojjannee yoo wajjin rakkoo qaba. Seera qabaachuu qaba ka. Wanti dabre. Inni bara rakkoon qabu. Yeroo baay'ee na bilbila. Yeroo baay'ee laaqana waliin aanaan yeroo baay'ee bilbila akkam taate akkam galatoomii ulfaadhu garuu koo baay'atu immoo anillee shakkii keessa seenaan jira. Ogaa jee maaliif jee maal narraa barbaada kan ijoollee sammuu kiyya keessatti gaafii natti inni maara bakka. Ayyo laala amma mala beektaa ani obboleessa keetti bakka yoo wajjin taphanne wajjin gartee waan dhufe gartee wajjin misa nyaanne wajjin taphanne rakkoo qaba. Ati taphni garuu namseeti kan namni amma ani osoo nama kan koo jedhu osoo qabaachuu baadhee sirriidha rakkoon qabu. Garuu ani amma immoo abbaa manaa godhachuu kan deemu beektee kanaaf si wajjin nyaachuu fi si wajjin taphachuu koo anaaf bakka jechuun hiikan qabu. Isa wanoo isaa jiru jetame. Lakki nu warra wal argine isaallee sababa qabna waa wal argineef osoo ta'e illee waan si galchuu hin qabu. Maal fayyoo? Maal taate? Maaltu si dhiphisa? Mitire. Innis obboleessa keetti anis obboleessa keetti inni bakka inni. Lamaan obboleessa kooti inni garuu karaatti dhufuun hin beeku. Garuu inni dhufee maaliif jeetoo na gaafatte? Shaggaa na gaafatte. Ati deelii naa bilbiltaa deelii wal arginu maan jetta deelee waliin misaa nyaannu jetta inni har'a ganaa dhufe har'a wal argine beektee bilbilaan iyyuu darbee isayyuu dhimma wayiitiif hoonaa bilbilee. Ayyoo akkasii miti. Ati immoo erga Adaamaa dhufte fuula iyyuu arguun qabu kun bar waan biraasti fakkeessaara ani ilaaluu hin qabdu iyyuu numa. Hundaafuu kanas ta'e sanis ta'e
أنا واني قرتي أستدبو في همني في متي أنا يرون قرتي أدمر في روبي يرون أدمر في بنجرا مرة بقى إيجرتي أتم قرتي ماتي كأني إيجت هتفو جيتهم سيف بالبلملة وامبرت في متي والفات غلطوا حررتي باية باشنا نتوري ستولا جرامي باية مو بيتيو نتول أتما ما كنا جتجتو يا دوما تكاكافتوس ناتا أنجرو يعني عارف أشار دمو مال كنا كانت تفتي ديم تفتي سيدون سيفتي ما فتنيو فتى باية سيفتي بيرو مقرتي سيدو براو فتمو أتما أنا أكفيت إيه بوتي تفدو وانا كنا سر بريدا وانا نجت فوتونتاي أني وانتم فيدو وانت كيسي كو فيدو نفدي بعد ما نفتا في اللين جنكم كنا نفتشون كابا سنفتشو جي كابا جدين جنكم أشون سر بريدا ما بيتا فني أنا كنين جدو إجابة يوم الرأي قلت لايف كوتش شيء تاتي أشون نجرامي تري لكي سيوجين دي مون نتيتولا فولا كيلالو نتيتولا وفنان كان كي نتيتولا بودا جتة برازيا ما كاي يادو جرو جتشو سيري رنش إسيري فراشي رنش إسي بونان لوجيني maal dhugi galuu fi waambira garantaan cenguu be jechuun garantaan cenguu biti bar isa miti lakki ani ko dubbii kan keetu fakkaata bar durat ko afachu ani cacaalise obse normally ana men tale khala si wajji wal dhabu mal baay'ee value qabu la wal dhabu mal wal dhabu ilmi dhiira jaluma jechu tasuma ilmi dhiira irratti wal dhabuun sirrii miti gaarii miti gurra kiyya kanaaf laal ani ijaaba uffachuun hin jaalladha dammoo uffadhullee Sayidoon waan sirraa bareedaa baay'ee sirraa bareedaa ijaaba uffadhu maal waan naan jedhuuf sanifan uffadha malee deeliin uffadhu garuu yeroo baay'ee kan fayyadamu akkuma ati jettetti ijaaban fayyadama yeroo baay'ee darbee akkanatti amma ganda keessa hundeemu fa'a akkanatti hin deemu. Okay barada garuu anis sanumaan yeroo baay'ee yeroo uffatu sirratti labeeta sanumaafis hin jee I love you. You are my sister, okay? Okay. I love you. Thank you, she. Thank you. أرتي؟ لك قالتهم الفاتو. شوف أنا طبعا جل دبيته. ترى ما بدو سنتين من جندا كان. مرة بايو مرة. أي سبب بقى. أدامان تانية بقى. كوفا سبب كباشوك أبدا لما فهموا أني وانا أنت في ليش الجيم وانسي كباجو فن. Ki gootu immumaan kee kanaatu xiqqoo namaatti tolfaata nuti biyya waliin qabna adaamaan tanteeti adaamaan dhufiinsiin hin jennu garuu immoo dhalaa walitti hin qabu. Hayi akkamitti? Kottu ka. Ati hojii qabda? Na bira kottu. Anafatii tasumayyuu waliin madaalu tasuma walitti hin dhufnu waliin hin guddadhee warri kan keessa na beeku jedhee yaada audiensiin kee followeroonni kee bareechanii na beeku jedhee yaada akkasii wajjin guddadhee jechuudha isarra darbee jechuudha jaalattees jibbitees amma haalli yeroodhaa ulfaatee Sayidoon ishiidhaan kaadhimaa godhatee ishii kaadhimatee wanti jedhu malee daa'imummaarra qabeen isii jaaladha ture na argatti aga kee kana confidence horanne waan si ajaa'ibu jechuudha even gaafii jaalalaa isiidhaa dhiyeessu akka kan kee kana qoma dhiibee yoo si argu baay'ee natti tola numaayyuu viidiyoodhaan baasee akkasitti wanti jechuun safaruma kanaayyuu gahuun baay'ee natti ulfaata kana booda jechuudha obboleeyyanis baay'ee ulfaatu baay'ee sitti himaan lak ija si dhaamsu isuma dhugaa siin jedha jechuun ani maal balleesse ammumaan balleessine garuu ammaa booda barumsaa akkasii ta'u hin baay'isinillee asii deebuu kana ayyuu har'a dhufunidha wanta akkanaatiif dammoo dhimmallee qabaachuu qaba. Sababa dhuftuuf wa'ii sababa quubsaa wa'ii jechuudha. Amma kana eenyu taasisa fakkaati fakkeenya namni irraa bareedu wanta kanaa kun haasa'uun waan kana Sayidoo irraa tola ture. Anuma irraa bareedu. Akka kanaatti uffadhu akka kanaatti deemi ayyuun ijaabaanis ni bareeddi hin beekna. Yooti tolee yaa uffattu. Hundarra bareeddi. Haa uffattu. Riba si dhoorkee wanti finfinneedhaa achi maallaqa kana hunda nu ergi ittiin nyaanna nuti amma maallaqa na barbaachisaana fakkeenyaaf jechuudha. Qarshii sana guutuu baastee hanga achi as dhuftu san akka wanti kiyyarra naa kaayi an viidiyoo siif waraaba hojii makanaa kana hojjedha yeroo baay'ee. Guutii viidiyoo koolii bilbilii wal arga. Ano soon isin agarra kamittiin dhufee maal si argare? Annan jira siin jechuun jira. Live jechuun bara akkasii bira jirtutti. Amma fitneerraa mi bakka fitneerra. Akkana godhatin. Annan gorsa akkasii siin godhattu jedhi. Ati amma otoo deemtee masaa zaan sirraa deemuu masaatiin deemee jira. Lakki ba'uudhaa fi amma sa'aatiin deemee. Aboo hojjana wata. Hojjana. Rakkoon qabu. Kanaaf akkas godhi illee sima dhugaa. Naga ta'ee. Ayye. Kottu fannata. Natti naareeshi ati teenye tole. Ayye. Ciao. Aboo kota. An kaniin jedhu jechuudha.
maal irraa feetan talatan irraa amma reef akkasitti yoo sitti dubbadhu maal akka gara biraatti na jalaan fudhatiniiti. Ani immoo dhufuun yeroo gartee adama dhufe yookaan ayyuu dubbisu yookaan immoo si dubbisu inuma addaan kutu. Gaayee waan hundaafuu jabaadhu ati. Dhiifama garuu. Ija kee gaafa laalu natti hin fakkaatin isaan maaf. Ati maal fekkadhu? Ayyee. Ati immoo garuu waan biraa keessan galiin. Galatoomi. Eeshi baay. Viidiyoon keenya irratti kana fakkaata. Ani yeroo baay'ee taphan jaaladha. Malee hammeenya as keessan jiru namu yaada keessan barreeffadha waan isin tole. Walumaa galatti viidiyoo laashar godha. Namoonni gartii yaasuu biraa subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhaati maatiin isin jaa. Galatoomaa ulfaadha. Assalaamu alaikum. Kana booda ayyuun dumaashii teenya wanni biraan jiru guyyaan cidhaa xiqqoo hafe obsaan eeggadha guys.